بكتنا ودونا بران كنين بكتنا كان عردي بتور بعده سرّا خانه خنجو أتي يرو غريب كدو سلا يرو تكابان نگاري چوي أما وني أفران أتخيسي سني فيفو سلبنا كم كيسا بانين تارسي تفدن دي سي gama bete gama harge rufne kasi gama tulama darani tawallaga darani tajimma khaysaun banu echukhi haye sankira sanitu gara federation anu fideda wan sirnichi bete sabafi sablammi khalamidef midatu gato moromo qofa miti bekada kambata wani matu qaba sidamni wani matu qaba hadiya nakasi yo I don't know yo bete ga war amara finjuta male tigrenis namu hasadar ka wadam no male injustice amma cubu namu wan hiddu khaysuma chise kaysabe amma federation khun ega dufe basin federala khun ega dufe falmi jabdun amma deema jirtu khaysaau 91 rajal qabani wari khotte duudada wadi san jecha turan bazar la yetamasarrata federalism lagicitoch ሁሉ መስኤ ነው ጃኔ ጋ ወላ ኻላ deema ture khaysaau amata jahan amma torban kana narrative khul masara khaysaau sene chuy خسندرا بيتي حاجبون جراتو ميدم جراتو مالي فيدريشن ني بيتي ايديولوجي سرنيچاتي ديمي هوغا ديدمي تربان اولله هدو دا رغغيفه اما مو اولله خليفو ناراتيف تيتو غرا بوليسيتو چاها جرا چوي مسارتو سيني سيمبوليزم نيسا هندينو بيتي ترا دراتي فوغا دبا شتمبودا अभी हमदिल्ले काबा मिली के राडिके मसरा उजारे फी बेटे खफदरा ताउसले कामे राडिके खालिस मिलियन में का तोचे मसरतु गरचे चुखिया थाइल सल्ला सेदातिस सो अरा नैरेटिव नि सनी अब्बास निचा हनाउ रिकॉग्निशन नि खन्नमे फी उर्फिम नि खन्नमे फी तो नेशनल बेटे पॉलिसी व्हाइट हाउस बियती कैसा दाबता है चोई so akala yotilalun qabnu dada wani wajir olu da dabef ga itmujiri be kana itmujirani arra khitab bete mallaton odada bete faji biro barnota rakhejir mallaton bete logo ofita policy orobe rakhate jirti arra bete gabate makhina rakhate jirti oron so suta tijde majirani yachki amaga warri khotedu dala narrative nisani federation khanatu lola madema ju hana hunda khase oromia khesa lola dema juru nano amara khesa khadema ju khanu fi tigray beite motumma federative tigray jidduke khulu gutumatu khabiyati je qajuru sirna wayane beite ijnurati jarte tak labafa خون وانو قادي دمي تربى في جاترني أما اللي جاجرن ودي أما الدقودا بهراوي مككر كوميشن جاني دابني جرن أما قا بيتي كوميشني مري بيوليسا كوني نما خما في الإبسدي هاتو خما توراها خما في الإبسدي أول مسيسف كيسا قابا أورمياس دبسي جيه नानो हमारा देमे खरा दबू बिस देमे चुंफेडियो तनवगा गलमा मनलेमिति वलनिसान हासों कैसा इथियोपिया majority वलुमागर तू गाफी निसी तू सिंधु खुनुरा जिजीरमु कबा अजति जे चुजरा जे चुई so ओलोलरा narrative रा gara policy tu umma dubbin chaajirti amma mega odo khanatu dufne akadama seena be khutti akadama beetes sirna sakeesatti le jiraate be khutti dhugatti rakkoon arra beete oromiyaa keessatti mootummaa tanaaf oromo mootummaa ummata oromo rakkoon oromiyaa keessatti deemaa jirtu tun lolli naannoo amaaraa deemaa jiru lola dhugatti Oromon federalism jibbite Somale jibbite Afar jibbite nami hundinu sinu khunurra hawu qaba jaaniti dhugatta kasan jaasanitti wal dhaba fi lola arra khanaf umsate mo dhugumattu beete sinarra jurutu
بيتي بكخلي ديبو سريتو أما بكخلي ديبو دافيالي قولو سريتو كونفليكتي خاص مالف غا مال والله لنس بيكمو قبدي تشوش يو فيدريشنا ونرو تشيتانيس والفدان ديسي مو فيدريشنا بيتي فيدريشنا راغرا يونيتريتي ديمنا ورجو خلاتو بيتي في أمة ديدو والله لاجرا مي كونفليكتو بيتي سكيساو أكمي كيسا تشويو بناصر وجاجا موتور با إيجو يانين بودم موتمان توكو وجا هم خناكيت ستي نجا بوسوني دندا لبون نما كنتوني ودن دندا نمني وجا شامبولشان كارمين توكو تو براغ ستي دكتور أبي خندرو سندرو قال ما قبل نمني وجاجا وجا تربة كيستي wanni biraa hafu ajjecha lubbuu namaa dhaabuu hin dandeenye ajjecha lubbuu namaa dhaabuu hin dandeenye ma godhuu hin dandeenye. Asiin dura koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa kan mootummaa akka rifeensa wiigii ijoolleen waraanaa uffattu waraanni bilisummaa Oromoo uffattu uwwisanii nuti abbaa wajjanii maqaa saniin akka nama ajjeesaa turan koomishina kanaatu ibsa baase. Maal jechuudha abaa'oon nama fixeen kun uummata kanan deeggaru dhumaatii saniin jibbee namni abaa'oo akka deeggaruu dhiisu waraana bilisummaa Oromoo. Ethnic conflict kana stop godhuudhaan nama walitti buusuudhaan federeeshina kanaatu sababni federeeshina justificationii cook godhuudha. Sababii federeeshinni gaarii miti kunoo hin argitanii kanaaf namni wal fixa. Amarri Oromoo ajjeesuu irraa dantaan qabu akka uummataatti. Oromoon Amaaraa ajjeesuu irraa dantaan qabu akka uummataatti. Warra jaarame warruma siyaasaatti waan kana warra hojjetan malee. Somaalee fi Oromoon waan godhan hin qaban. Wayyaaniif gaafa Oromoo fi Somaalee wal fixa wayyaana akkas godhu. Ammas nama walitti bu'aa wanni wal fixu kana namni akkana godhuun namuma siyaasaatti jechaadha. Justification hin jirre kuu godhanii akka namni kushiinaa keessatti nyaata bilcheesse akkasitti tolchanii kuu godhanii as baasanii uummatatti kennan akka uummanni dhumaatii tona rakkinaa miti warra siyaasaatii miti by design mootummaan kanan goone numaatu gartee gosummaa wal fixu jira haanu raafu akka namni juwwifatee. That's what they're doing. Amma federeeshinii kuni kabiraatti qabxii biraatti yoon dabre akkana ayyamtu yoon ayyamtin beeku federeeshina kana warri maal jechaa ture warri Gimboot 7 kaayyoon isaanii vision isaanii political statement isaanii maali Gimboot 7 federation እንፈልጋለን እኛ የምንፈልገው ግን ዘርና ቋንቋን መሰረት ያደረገ መሆን የለበትም። ያኔ ማንፌስቶ ጀራት ይሁን አም ኸለቲ ትደሙጀ ወኒ ኸራሲ ቶቹጀ ቀብጡማን ጉዶኑ አባን ናሬቲቭ ኸናቱ ኢሳኒ መሰራሴ ነይ ፊ ኸናኸቲን ዱፋ አማ ገባቢና ወኒ ለፈኑ ኸይሲ بيتي فيدريشن خلالت أولي دي ما جرالا بيتي فيدريشن خلال مقاط رئيس ودافي لولا خلال هندا وغيسا جراني دا وري بيتي أباس وري سنچخان دران وري سنچخان أباتي تي يأتي نديبي سوداف بكا خالي سالت نديبي سودافي ورني خل هندينو تو جرالا أما غارا كوميشنة تي سي ديبي Koomishinni akka jirutti because abbaatti goone dabarrama koomishinni akka jirutti sanuu amma beetee dhimma kana fuudhanii waraanaa kannanii jechuudha. Nuti waan birarratti bizi waan birarra haasawaa jirra bikka abiyyiin hin jirretti inni keessa alatti hafee maneelim addarash baananitti galma berkumee sanitti waliin dhufanii ajandaan beetee geographical federation kaju gara waraanaatiin dhufee jechuudha. Waraanaatu propozaala san galfate qabxii kana beetee abbaatti ta'e kan kannate. Amma gaa
me odoga gara qabxi khaalitin dhufne haye rakkoon beeytee arra biyyattii tana keessa deemu jiru rakkoo beeytee dimokiraasii dhabuudhaati. Nama filataniin buluu dhabuudhaati. Rakkoo korrapshinaati. Rakkoo beeytee ummataatu warra bulchiisaa wajjin warra bultumaa wajjin wal lolaa jira malee rakkoon federeeshinaa mitiitti eega lafa kaayyanne. Amma mee gaafii beeytee takkatanis gaafachuu barbaadu keessaa tokko odoo even namni naturally amata soddomii lama boo'u jiru federeeshina kanarraa warra more or less warra Amaara fi Injuu jechuudha. Hayyee yoo sanii alaa ummanni Tigraay meegaa tokko tokkotti fudhanne ummanni Tigraay yeroo ammaa tana keessatti federeeshina kanarraa beetee federeeshina kana aarsaa jiru irratti kafalu jira federeeshina kana dura dhaabbataa jenne ummanni Tigraay Itoophiyaa keessaa ba'uutu irra laafaaf federeeshina kana dhabuurra bakka kalee deemuurra akka iltarratti boqqootu irra laafaaf kililii tana beeku qabu ummanni Anfar arra beetee kilili Anfarirraa bahanii ya beetee ya Walloo ክፍለ ሀገር amma ya ሰሜን ኢትዮጵያ ክፍለ ሀገር ta'uudhaaf qophiidha. I don't think so. Ummanni Harariidha beetee arra ifkannanii Misraaq Itoophiyaa ta'uudhaaf qophiidha. No, ummanni Somaaleedha beetee kililii fi kana aarsaa godhanii Misraaq Itoophiyaa ta'uudhaaf qophiidha. No, Sidaamaan beetee amma kunoo amata 3 amata 4 eega kililii ta'ani waan aarsaadhaan fidan kana dabarsanii Dabuub Itoophiyaa kaleessa dura dhaabbatasanii deemuudhaaf qophiidha. Warri beetee kafaadha, warri Walaayitaadha, warri beetega Central Ethiopia fi Dabub Mirab jaanin kuni warra amat tokko fi cinaan guutin kuni baajata tokko qofa malee kaan nyaatin beete isaanoo walitti cafallaqamanii deemanii Dabub Ethiopia ta'uudhaaf qophiidha. So Ethiopia keessa saba kamii jechuun gaafii tana gaafate beetee federeeshinii hunnaan taane Dabubii fi Misraaqii fi Sameenii fi Miraabii fi Seentiraalitti bullaa hajuu huni yoo gaafii uummata Oromoo tahin yoo gaafii sabaa fi sablammii beetee amma lakkaawee kanan tahin gaafiin kiyya tokko gaafin tu kililiin arra jirtu tokkolleen tabeeytee waan arra harkaa qabdu tana gadhiisuu feetu ni jirti taakka. Lammaffaa namni akkanattu beeytii saree jan kuulanii sanii namni akkanatti jan kuulu jiran kun ammoo beeytee warra Amaara fi Injuu odoo beeytee Amaaruma kanaa'uu Misraaqii fi Sameenii fi Dabuubii fi Maakalaawii jaani'u faannoon lolanii dhiifti adeero. Edu qabxii gaarii kaaftee gamme laal dubbina kana. Dr. Abiy, the Commander-in-Chief of the Ethiopian National Defense Force. Ajajaa waraana Itoophiyaa Dr. Abiy. Waraana keessatti akka nama biraatii miti godhi waan jetteen goota waan sinjaan hin godhi waan sinjaan hin gootu. Akka nama biraatii miti waraanni ajajaan hojjetta malee wanni yaada keetii deemsee ibsatu tokkolleen hin jiru. Waraanni ajajamna waan ajajame san godhu. Watakkallee gaafachuu hin danda'u. Kanaaf waraanni tooppii waraana Itoophiyaa Chief of Staff Biraanuu Julaanii jira. Sanii ol Dr. Abiy jira jechuudha. Dr. Abiy useetuma Prime Minister Amiti is the Commander-in-Chief. Ajajaa waliigala waraana Itoophiyaa. So namni federeeshina na deebisaa je'ee federeeshina kana diigaadhaa federeeshina ethnic fi afaanii fi saboota irratti hundaa federeeshina sabdeebisaa kun hin barbaachisu kabiraa naa fidaa je'ee namni dokumentii sanatti geesse Dr. Abiy. Waraanaa miti. Yoo harki qabee waraqaa geesse yoo jara ta'es kun fedhinnaa Dr. Abiy sani karaa waraanaatiin karaa paarlaamaatiin karaa paartii bilchiginnaatiin karaa adda addaatiin godhuu hin danda'a. Filannoo isaa ta'ee karaa waraana inni ajajuutiin waraqaan sun akka achi dhaqu taasifama.
namni asiin dura irra deebinee ilaalla gartee waan kana jechaa tures Biraanuu Naggaa jirti. Amartii gaafa Biraanuu Naggaatiin walitti hidhatan maareejiin isaanii fuunii fi cidha siyaasaa isaanii gaafa godhatanii amartii walitti kaayyatan irbuun isaanii kana. So akkasitti wanni kun naman ajaa'ibu Dr. Abiyyee waliigaltee Dr. Biraanuu faa waliin qaban irraa bilchiginnaan roodmaappiin qabdu kaayyoo wayituu gararraa kaatee bakka itti deemtu sin beeytu nuutu barreessee kennee Andaargaachoo Tsiggee jiru waan jechaa ture yaadachuu wajjin waggaa dheeraadhaaf federeeshin nyaanni qabbalallee ግን ዘርና ቋንቋም መሰረት ያደረገ መሆን የለበትም ጀቻ ቱረኒ it's the same ወን ብራን ጅሩ ቃል ኪዳኒ ኢሳኒ ሀመርቲን ፉዳ ፌሩማ ጋፈ ግንቦት ሰበኒ ወሊገለን ኢሳ ወልቲ ካየተን ከነፊዱዳ so manifesto ግንቦት ሰበኒ ካመታ ያጅሩ ኩኒ ወይራ ወላ ጅሩ ኩኒ ወተከውን ብራን ጅሩ ኩኒ ወኒ ሃራን በከተከለ ዱፈን ጅሩ ኩኒ just manifesto Biraanuu Naggaatu jirra olaa jira. That's why he's there. Abiyyi deeggaree wanna achi keessa taa'uuf. So kana namni beekuudha qaba. Wara namni kana naa godhaa jee waraana waraqaa qabsiisee koomishiinatti ergee Dr. Abiyyi. Walumaa galatti kana namni beekuudha qaba. Gabaabatti kana maan si deebisan.